Mamo the Ashanti Empire kan jedhu paartii arfaffaa boqonnaa isa lammaffaadha kan wajjin ilaalu jechuudha. Kutaa 12ffaa. The Ashanti Empire was a pre-colonial West African state that emerged in the 17th century in what today Ghana. Egaa Ashanti Empire kan jedhamanis biyyoota pre-colonialidha. Koloniin odoo irratti hin gaggeeffamin dura biyyoota odoo gizee koloniin dhufin dura uumaman keessa emerge ta'an keessa ishee takka. Isheen West Africa yookaan dhiha Afrikaa irratti kan argamtu jaarraa 17ffaa irratti established kan isheen taate eechatti iddoo amma Gaanaa jedhamu kan biyya amma Gaanaa jedhamu irratti emerge taate jechuudha. The Ashanti or an ethnical subgroup of Akan speaking people and they were composed of small chiefdoms. Egaa warri Ashanti kuni ummata Ashanti ofiin jedhaniif waamanii Arkan speakerii yookaan dubbattoota afaan Arkaniti isaan kunniin jechuudha. Subgroupii Arkan speaking jalatti kan isaan ramadamanii isaan keessa mootummaa xixiqqoo small chiefdamiidhaan walitti qindoomina mootummoolee xixiqqooti jechuudha. Qindoomina mootummoolee garaagaraa isaan xixiqqooti. The Ashanti established their state around Kumashi in the late 16th shortly after their first encounter with European. Egaa kan isheen ijaaramte beezii ishee godhattee Erechatti ijaaramte iddoo Kumashi jedhamtutti naannoo baroota jaarraa 17ffaa jalqaba irratti yookaan bara 1600 irrattidha kan isheen ijaaramte. Egaa yoom ijaaramte? Gizee Europeanonni si'a jalqabaatiif gara Afrikaa dhufan isa kan encounter gochuudhaaf yookaan irra deebi'anii of ijaaruudhaaf isa kana established godhanii jechuudha. In some way the empire grew out of the war and the dislocation caused by the European who sought the control the famous gold deposit which gives this region in the gold coast. Egaa karaa garaagaraatiin Europeanonni fedhiin Europeanota baay'ee dabalaati kan isaan dhufe yookaan empire irratti fedhiin Europeanonni qabanis dabalaa dhufe. Sababbiin isaa biyyattii keessatti maaltu jira waa'ee fi gold coastiin yookaan immoo iddoo warqiidhaan deposit kuufama warqiidhaan baay'ee beekamaa ta'e keessatti argama. Empire keessatti argama. Empire guddinni empire illee yookaan guddinni Ashanti empire illee baay'ee guddachaa dhufe. Kanarraa kan ka'e waraanni fi iddoo jijjiirrachuun sababa ta'aa dhufe. Eenyudhaan? Europeanonni iddoo sana control gochuudhaan iddoo sana qabachuudhaan waraana garaagaraa keessa seenuu barbaadan. Maaltu ta'e ta'eef kuufama warqiitu jira waa'ee ta'eef. During this area the Portuguese were the most active European in West Africa. Bara 1600 keessa yookaan jaarraa 17ffaa jalqaba irratti Portugal daldala Afrikaa keessatti taasifamu keessattuu West Africa keessatti taasifamu irratti baay'ee aktiif ta'aa turtedha yookaan baay'ee keessatti hojjechaa turtedha. Kanaafuu Europeanota keessaa biyyi jaarraa 17ffaa jalqaba irratti yookaan bara 1600 irratti daldala guddaa West Africa irratti gaggeessaa turte walitti dhufeenya cimaa qabachaa turte Portugal jechuudha. They made Ashanti significant training pattern provide wealth and weapon to allow the small state to grow stronger than it is now. Egaa kun immoo biyyoota Portugal wajjin walitti dhufeenya qabaachuun Ashanti maalii ishee godheera akka isheen qabeenya isheetiin cimtuu taatuu fi meeshaa waraanaatiin cimtuu taatee biyyoota ollaa isheetti argaman caaltee akka argamtu gargaareera jechuudha. Isheen small state ofii xiqqishuudha garuu guddinaan biyyoota ollaa isheetti argaman caaltee akka argamtu cimtuu taatee akka argamtu kan gargaare walitti dhufeenya isheen Europeanota keessattuu Portugal wajjin qabdudha jechuudha. The 18th century Ashanti was simply one of the Arkan speaking Portugal trading pattern with the region. Egaa jaarraa 18ffaa keessatti salphumatti Ashantiin maalidha? Arkan speakerii turte akkasumas immoo trading pattern yookiin walitti dhufeenya Portugal wajjin qabdi turte. Kanaafuu daldala ishee wajjin gaggeessaa turte jechuudha. Situationiin kun garuu jechuun daldalli isheen Europeanota wajjin qabdu kun walitti dhufeenya Europeanota wajjin qabdu kun change ta'e injijjiirame. This situation changed when Osu Tutu, the Ashanti paramount chief of the Ashanti from 1701 to 1717 and his priest Konfo Ankwe unified the independent chiefdom into the most powerful political and military state in the coastal region. Egaa namni Osu Tutu jedhamu mootii yookaan immoo iddoo bu'aa yookaan dura bu'aa eenyu ta'eetu
asufe Ashantiin Empire yookaan uummata Ashantiitiif dura bu'aa isaanii ta'eetu asufe. Bara 18 fi bara 17 fi 17 jidduutti mootii isaanii yookaan dura bu'aa isaanii ta'uudhaan gara aangootti asufe. Yoo inni asufu pireestii isaa yookaan qeesiin isa gargaaraa ture eenyu jedhama? Konfoo Ankooyyee jedhama. Konfoo Ankooyyeen kun immoo qeesii eenyu gargaaraa turedha? Oosii Tuutuu gargaaraa ture. Kanaafuu maal fidanii amma biyyoota Iroopa wajjin walitti dhufeenya sana dhiisanii independently chiefdom jennee mitire mootummaa xixiqqoo garaagaraa irraa ijaaramte mitire Ashanti isa kana walitti unify gochuudhaan tokkummoomsuudhaan biyya cimtuu taate politikaalii cimtuu kan taate militariidhaan cimtuu kan taate koostaalii yookaan qarqara galaanaati irratti maalii godhee ijaaree jechuudha. Eenyuun Oosii Tuutiin kun walitti qabuudhaan biyyoota chiefdomii garaagaraa mootummaa xixiqqoo independent ta'aniin bultu tana walitti unify gochuudhaan biyya baay'ee cimtuu taate coastal area irratti make godhe jechuudha. The Ashanti organized Ashanti Union in the alliance of Arkan speaking people who were now loyal to his central authority. Kanarraa kan ka'e Ashanti organization established godhan. Inni kun maal jedhama? Ashanti Union jedhama. Ashanti Union kun eenyu wajjin wal kan inni gargaaru Arkan speaking warra afaan Arkan dubbatan uummata Arkan dubbataniin walii galuudhaan wajjin hojjechaa ture. Kun immoo authority harka eenyutu jira? Ashanti Union yookiin humna tokkummaa Ashanti kana jidduu jira jechuudha. Walii galteen achi jidduu jira. Humni kan ba'u jechuudha Ashanti Union irraa. Inni kun immoo organization eenyu feenyutti uumame warra afaan Arkan dubbatan jidduutti kan uumamedha jechuudha. The Ashanti made Kumashi the capital of the empire. Egaa empire kun Ashanti empire kan jedhu uumamee mitire walitti qabamanii tokkummaanii Oosii Tuutiin maalii godhare Kumashi kana capital godhee jechuudha. Magaalaa gudditti ishee taasisee jechuudha. He also created a constitution, reorganized the centralized the military and created a new cultural festival Oldiwara which symbolized the new union. Egaa maal godhe amma Oosii Tuutiin constitution yookaan seera biyyattiis established godhe create godhe. Irra deebi'ees immoo organization godhe uummata hin tokkummoomse. Military illee maalii godhe harka mootummaa federaalaa yookaan centralized authority jalatti galche jechuudha. Military harka mootummaa federaalaa jalatti galche. Akkasumas immoo cultural festival yookaan immoo kabaja aadaa Odiwara jedhamu maalii godhe established godhe jechuun kabaja ayyaana aadaa isaanii biyya isaanii keessatti kabaja ayyaana guddaa Odiwara kan jedhu established godhe. Odiwaraan kun immoo maal bakka bu'a? Simboolii eenyuti? New Union isaanii Ashanti Empire kan jenne sana bakka bu'a jechuudha. Bakka bu'a Odiwaraan kun. Most important, he created the golden stool which is arguably represents the ancestor of all the Ashanti. Amma golden stool kan jedhamu ijaarsa kana maalii godhe create godhe. Inni kun immoo maal bakka bu'a? Warra isaanii yookaan sanyii isaanii Ashanti keessa sanyii isaanii isa duraanii bakka bu'a jechuudha. Gold stooliin kun baay'ee importantidha. Eenyu bakka bu'a? Ancestor isaanii yookaan warra duraan Ashanti keessa turan akka aadaa isaaniitti darbaa aangoon kan itti dhufe sana warra duraanii akka akaakayyuu isaanii kan bakka bu'u maalii jedhanii gold stool jedhan. Upon the throne, Oosii Tuutuu legitimized his rule and the head of the royal dynasty that follow him. Egaa maal godhe Oosii Tuutiin erga aangootti dhufe akkuma gara aangootti dhufeen booddee aangoo erga qabateen booddee seera isaa seera qabeecha godhe. Aangoo isaa seera qabeecha godhe jechuudha. Aangoo isaa seera qabeecha godhe maalii godhe royal dynasty yookaan maatii isaa keessaa kan dhalatan aangoo akka itti fufan akka isa duukaa bu'an taasise jechuudha. Akka itti bu'an. Kanaafuu aangoo kana irraa fudhatan maaliidhaani? Sanyiidhaan isatti aananii aangoo kana irraa fudhatu warra isatti firummaa qabudha jechuudha. Kana seera qabeessa godhe. Gold the major product of the Ashanti Empire. Ashanti Empire egaa maaliin beekamti inni tokko warqiin isaan keessatti oomisha isaanii isa guddaadha jechuudha warqiin. Oosii Tuutuu made the gold mine royal possession. Oosii Tuutuun immoo maalii godhe jechuun paradamtii yookaan immoo dursaan aangoo isaanii kuni yookaan mootiin yeroo sana kan Ashanti kun gold mine iddoo warqiin itti ba'u qabeenya mootummaa yookaan qabeenya isaanii godhe jechuudha. Qabeenya warra aangoo godhe. He also made the gold dust that circulating currency in the empire. Gold dust kan jedhamu yookaan warqii irraa kan hojjetame saantiima warqii irraa hojjetame meeshaa yookaan bittaadhaaf gurgurtaatti kan isaan gargaar akka qarshiitti itti fayyadamu jalqaban jechuudha. Kanaafuu meeshuma isaaniitu kan ittiin bitan gold dustidha jechuudha. Gold dust was frequently accumulated by the citizens of Ashanti, particularly by the involved wealthy merchant class. Egaa gold dust kana immoo kan walitti qabu qarshii kana kan walitti qabu eenyudha?
uummata Ashaantiiti. Uummata Ashaantii keessaa immoo warra daldaltoota abbaa qabeenyaa ciccimootu qarshii kana maalii godhaa walitti akkompoleet godha jechuudha. Akka baankii ta'anii qarshii kan walitti qaban isaan jechuudha. The Ashanti Empire economically depend on the gold trade in the 1970s, but by the early 80s had become major explorer of enslaved people. Egaa bara 1700 yookaan jaarraa 18ffaa jalqaba irratti daldalli isaanii kan inni irratti depend ta'u kan inni irratti hirkatu maali ture? Gold trade yookaan immoo warqii ture. Garuu jaarraa 18ffaa jalqaba irratti major explorer isaanii yookaan kan isaan gara biyya alaatti export godhan gara biyya alaatti ergan maali ture? Daldala garba jechuudha. Garba namoota garagaraa enslaved gochuudhaan gara biyyoota Awurooppaa birootitti maalii godhu ergu jechuudha. Kun major export ture jechuudha jaarraa 19ffaa jalqaba irratti jechuudha. In exchange, the Ashanti received item in the some manufacturing good, include most important firearm. Egaa yeroo kana namoota achi erganii daldala garbaatti dira jiru mitire garba achi erganii isaan immoo maali fudhatu maali jijjiiratanii fudhatu meeshaalee baay'ee lutrestiyan jechuun meeshaalee baay'ee qinxooti yookaan immoo jireenya olaantummaa ittiin jiraachuu danda'an kan isaan gara biyyaatti import gochaa ture. Isaan keessaa tokko firearmidha jechuudha. Isaan keessaa tokko firearm. The consequence of this trade for the Ashanti and their niceborn was terrible. Egaa haalli daldalli garbaa kun biyyoota Ashantii fi walloota ollaa isaanii jidduutti walitti bu'iinsa fide jechuudha. Wal dhabdee fiduu danda'e. From 1790s until 1896 the Ashanti Empire was continuing state of war. Egaa 1790 kaasee amma bara 1896tti Ashantiin erga daldala garbaa jalqabdee maalii keessa seente jechuudha. Continuous war keessa yookaan waraana itti fufaa steetiiwwan garagaraa wajjin seenuu jalqabde jechuudha. These wars lead to acquisition of more slavery for trade. Kanarra darbe waraanni kun immoo maaliidhaaf ishee gargaareera? Daldala garbaati irratti garba baay'ee yookaan warra garbaaf gurguraman baay'ee akka isheen walitti qabattu ishee gargaara jechuudha. The constant welfare also weakened the empire against the British who eventually became their main enemy. Egaa haalli isheen qarshiin isheen itti argattu kun maalii godheera? Empire haalli amma fakkeenyaaf wal dhabdeen isheen biyyoota biroo wajjin qabdu kun wal dhabdeen biyyoota ollaa wajjin qabdu kun maalii dadhabsiiseera? Empire tana Ashantii tana dadhabsiiseera. Akka isheen Britain against hin goone dadhabsiiseera. Sababni inni dadhabsiiseef maali? Biyyoota biroo wajjin waraana keessa waa'ee jirtuuf dadhabsiisteeti. Constant welfare keessa waa'ee jiraniif. Sababa kanarraa kan ka'e amma isheen dadhabdeetu waa'ee ta'e Britain immoo kolonii jala galfachuu hin dandeechi jechuudha. Maaliif? Duraanuu irraa kaaftee diinni Ashantii eenyu turte waa'ee ta'eef Britain turte waa'ee ta'eef. Between 1823 and 1873 the Ashanti Empire resisted British advance on their territory. Bara 1823 amma 1873 tti Ashanti Empire Britain advance akka ittiin ta'an akka gara ishiitti hin dhufne ofirraa faccisuu yookaan ofirraa qolachuu dandeechee turte, resist gochuu dandeechee turte. Aga bara 1823 hanga 73 waggoota jidduu kana jiran jechuudha. Garuu in 1874 however British forces successfully invaded the empire and briefly captured Kumashi. Egaa bara 1874 tti Britain bifa salphaateen haaluma salphaateen empire tana maalii gooteetti invade gooteetti irratti waraana bantee akkasumas immoo Kumashi capital city of Ashanti harkatti galfatte jechuudha. The Ashanti rebelled against the British rule and the empire was again conquered in 1897. Irra deebitee immoo amma Ashantiin maalii goote waraana irratti bante Britain irratti. Egaa lafa Kumashi tana yookaan capital city tana harkaa deeffachuudha. Yaa ta'u garuu ammas irra deebitee maalii taate 1898 ttis kuftee hin qabamte jechuudha. After another uninspiring in 1800, the British overthrew and expelled the Ashanti and annexed the empire into their Gold Coast colony in 1902. Egaa Ashantiin uummanni maalitti seenee waraana keessa seenee fincila gaggeesse bara 1900 keessa fincila garagaraa gaggeesse. Britain immoo maalii goote? Isa aangorra ture aangorraa buusuudhaan isa immoo hiitee empire yeroo sana ture Ashantiin empire hidhuudhaan yookaan immoo biyya keessa ari'uudhaan iddoo Gold Coast jedhamu jechuun iddoo warqiidhaan baay'ee beekamu sana bara 1902 tti kolonii ishee jala galfatte jechuudha. Gabaabumatti seenaan Ashantii kanaan kan inni xumuramu. Itti aanee kan jiru immoo Urabi Pasha revelation in Egypt. Inni kun immoo Urabi Pashaan akkamitti gaggeesse yookaan immoo
diddaa siyaasaa kolonii diddaa akkamitti gaggeesse kan jedhu ilaalla. Urabi Pashaan nama dhuunfaati asirratti kan nuti ilaallu akkasiin hubattanii fi Urabi Pashaa kan jedhamu nama dhuunfaati. Ijipti keessatti gaheen inni taphate maal fakkaata kan jennu ilaallu. Ahmed Urabi or Urabi Pasha was officer in the Egyptian army. Egaa Ahmed Urabi yookaan Urabi Pashaa kan jedhamu kun namichi kun ofiisara jechuudha. Nama dhuunfaati. Ofiisara yookaan abbaa aangooti. Ijipti keessatti abbaa aangoo ture jechuudha. Urabi participated in 1879 meeting that developed into the Urabi revolt against the administration of Caliph Tawik, which was under the influence of Anglo-French dual rule. Egaa bara 1879tti amasii yookaan immoo tuyyoo diddaa uummanni revolt kan godhe fincila uummanni kaasetu jira. Fincila uummanni kaase kanatti Urabi Pashaanis maalii ta'eera itti makamee jira. Maaliif fincila kaasanoo naan jettanii yeroo sana administreet kan godhu kan bulchu Caliph Tawik ture. Caliph kun namni kuni eenyu jala ture? Anglo-French dual rule jala ture. Egaa Ijipti bittaa Biriiteenii fi bittaa French jala turte. Biriiteenii fi French walii galanii nama tokko Caliph Tawik kan jedhamu kana mootummaarra kaa'an. Namichi kun eenyu tajaajila jechuudha? Biriiteenii fi French tajaajila. Dual ruleedha walii galaniiti kanaafuu isaan tajaajila. Akkamitti isaan jalatti bullaa? Akkamitti mootii biyya keenyaa ta'e lammii biyya keenya ta'e Biriiteenii fi French yoo nurratti aangoo qabaatan caal jedha jechuudhaan Urabi Pashaa fi uummanni immoo walii galanii maal turanii fincila kaasanii jechuudha. Fincila kaasan. He was promoted to Tawak cabinet and the began reform of Egyptian military and civil administration. Kanarraa kan ka'e Urabi Pashaa maalii gochuutti ka'e haala bulchiinsa kaabinee Tawakif kanaa fi military amma Egypti bulchaa jiru kanarratti reformii gaggeessuudhaaf yaalii taasise jechuudha. Irra deebi'anii akka haaroman haalli bulchiinsa Tawakif bulchaa jiru kun sirrii akka hin taane maalii godhee reformii kaasee jechuudha. Civil administration, but the demonstration in Alexandria in 1822 led to British bombardment and then occupation of Egypt. Yaa ta'u garuu bara 1882tti British magaalaa Alexandria jedhamu keessatti yeroo uummanni hiriira nagaa ba'ee ture. Hiriira nagaa uummanni ba'e kana irratti maalii goote boombii gallakkifte. Yeroo Britain boombii gallakkiftu kana maalii goote Egyptiin qabate jechuudha. Yeroo kana uummanni reformii barbaannaa haalli bulchiinsaan kun sirrii miti. Sivilii keessatti immoo haalli bulchiinsa sivilii sirrii miti. Militariin Ijiptii sirrii miti. Yeroo kanatti jedhanii maalii godhanii Urabi Pashaan faanti rebeleeshinii yookaan immoo fincila kaasan. Kanarraa kan ka'e hiriira ba'an jechuudha. Bara 1882 keessatti Alexandria keessatti hiriira ba'an. Alexandria keessatti hiriira yoo ba'an British immoo maalii goote boombii irratti gallakkifte jechuudha. Boombii irratti gallakkifte Egyptiin occupied goote. Egypti occupied goote jechuudha. Urabi and his supporters were arrested and exiled to Ceylon, now Sri Lanka. Egaa Urabi fi warri isa gargaaraa turan uummanni isa wajjin hiriira ba'aa turan qabamuudhaan gara Ceylon jedhamtutti magaalaa Sri Lanka ammaa keessatti kan argamtu mana hidhaa Ceylonitti maalii ta'anii geeffamanii jechuudha. This revolt also known as Urabi revolt jedhama. Egaa revoltiin kun revoltiin hamma boombiin itti darbatamu uummata biyya irratti boombiin Britain itti darbatamutti ga'e kanatu Urabi revolt jedhama. Was primarily inspired by the desire for social justice for the Egyptian based on equal stand before the law. Egaa yaanni jalqaba Urabi gaggeessu yookaan Urabi revolt jedhame yaanni primarily inspired yookaan kaka'umsi isaa inni jalqaba maalii barbaadudha? Walqixxummaa hawaasummaa barbaadudha yookaan haqummaa hawaasaa barbaadudha. Social justice barbaadudha. Egypti keessatti social justice nu haa kennamu kan jedhuu fi equal stand before law. Seera fuulduratti hundumtuu walqixa akka ta'an. Seera fuulduratti walqixa akka ta'an hundumtuu yaada isaatii ture jechuudha. Yaada Urabi Pashaa ture. With the support of the peasants as well, he launched a border effort to try free Egypt and Sudan from foreign control. Egaa erga kana godheen booda uummanni qote bultoonni uummanni qote bulaan erga isa gargaaraniin booddee yaada isaa bal'isuudhaan yaada isaa guddisuudhaan maalii yaaduu ka'ee free Egyptii fi free Sudan yaaduu jalqabe. Egyptii fi Sudan bilisa ba'uu qabu bittaa abbaa ormaatirraa yookaan bittaa foreigner kaantariitirraa maalii ta'uu qabu bilisa ba'uu qabu kan jedhu yaada isaa bal'ise. Kun immoo the end of the abolitionist reign of the Caliph Ismail Pasha. Kan ammoo maalii gochuu barbaada inni Ismail kan ittiin bulchaa jiru absolute amti autocratic akka jechuun dual rule jalatti bulchaa jira Britain French jalatti humna abbaa irrummaatiin kan inni bulchaa jiru.
humna abbaa irrummaa kaaldiif kanas maalii gochuu qabna xumuruu qabna akkanatti nurratti bituun qabu Egypt irratti haala kanaan hoogganuun qabu kan jedhu isa sanatti bal'achaa dhufe jechuudha yaadni isaa. The revolt then spread to express resentment as the influence of foreigner include the autocrat of the Ottoman Empire. Egaa kanarra darbuudhaan yookaan immoo fincilli kun maalitti babal'achaa dhufe irra deebi'anii uummata amma isa foreignerii amma isa bulchaa jiru kan influence gochuu yookaan ofirraa deebisuu keessa darbee eenyufa autocratic yookaan humna aangoo Ottoman Empires ofirraa kaasudha jechuudha. Ottoman Empires ofirraa kaasutti ka'e jechuudha. Urabi was eventually captured and tried by the restored caliphate for rebellion on December 3, 1882. Kanarraa kan ka'e Urabiin maali ta'e hin qabamee hin hidhamee sababii maaliitiif sababii fincila yeroo sana bara 1882tti kaasanirraa hin hidhamee jechuudha jechatti mana hidhaa keessatti. Urabi was found guilty and was sentenced to death but the sentence was immediately committed to punishment for life. Urabi yeroo sana maali jedhanii gantuu biyyaa yookaan immoo baandaa jechuudhaan galtii jechuudhaan nama biyya gurgure jechuudhaan yeroo sana irratti farrajanii firdii du'aa yookaan immoo senteessu deeziidhaaf akka deemu gara du'aatti akka deemu itti murteessan. Yaa ta'u garuu murtiin du'aa sun kan murtaa'e sun garamitti jijjiiramee yeruma sana gara umrii guutuu hidhaa umrii guutuutti jijjiirameef jechuudha. Umrii hidhaa guutuutti. He left Egyptian December 18 and 82 for Ceylon. Egaa Egypt keessaa baasanii garamitti geechanii December 28 1882 gara Ceylonitti geechan jechuudha. Mana hidhaa Ceylonitti hidhan jechuudha. May 1901 Caliph Abbas II Tawfiq son and successor permitted Urabi to return to Egypt. Egaa bara 1801 Caliph Abbas kan jedhamu ilmi Tawfiq maalitee gara aangoo dhufe Caliph Abbas kun. Caliph Abbas erga dhufeen booddee Caliph Abbas II kan jedhamu ilmi Tawfiq yookiin Urabi Pasha kan jedhamu kana ilmi isaa gara aangootti akkuma dhufeen maalii godhee saksiisarii isaatii saksiisarii Tawfiq ture erga dhufeen booda Urabi Pashaan gara biyyaatti gara Egyptitti akka deebi'u eeyyama kenneef. Gara Egypt akka deebisan eeyyama kenneef. Abbas nationalist and remained deeply opposed to the British Egyptian in British influence in Egypt. Egaa Abbas kun lammii biyya isaa jaallatudha nationalistiidha akkasumas immoo deeply opposed dha. Britain Egypt bulchuu kanaaf baay'ee kan nama jibbuun jaallatu jechuudha. Britain akkamitti nurratti control nu gooti kan jedhu waa'ee jibbuuf Abbas yookaan immoo ilmi Caliph maalii godhee nationalistiidha waa'ee ta'eef opposed isaaniif British opposed waa'ee ta'eef eenyu Urabi Pasha gara biyyaatti deebisee jechuudha. Urabi returned in 1801 and remained in Egypt until his death in 1911. Egaa Urabi Pashaan bara 19 duwwaa tokko gara biyyaatti yookaan gara Egyptitti deebi'uudhaan hamma du'a isaatti aga bara 1911 jiraatee Egypt keessa jiraatee jechuudha. Urabi's revolt had a long lasting significance in Egypt as the first instance of nationalist sentiments in Egypt. Egaa isa kana sadarkaa fincila guddaa Urabi Pashaan kun fincila guddaa Egypt keessatti yeroo jalqabaatiif yaada jaalala biyyaatiif yookaan waa'ee biyya isaatiif waa'ee Egyptiif jedhee yaada kaasan keessa isa cimaadha jechuudha. Which would be later play very important role in Egyptian history. Egaa inni kun history Egypt keessatti history baay'ee yaadatamu hamma ammaatti important history ta'ee kan galmaa'ee jirudha jechuudha. Some historians also note that the 1881 and 1882 revolution led to the foundation for mass politics in Egypt. Inni kun ka fincilli yookaan immoo bara 1882 jidduutti gaggeeffame kun fincila politika tokkummaa politikaa yookaan politika baay'een qoqqoodonni politika baay'een Egypt keessatti akka jiraatuuf gahee guddaa taphatee jedhaniitu lafa kaa'u barreessitoonni garaagaraa. In 20th century Egyptian particularly during the reign of Gamal Abdel Nasser, Urabi will come to be regarded as an Egyptian patriotic and the national hero. Egaa erga Gamal Abdel Nasser bara jaarraa 20ffaa keessa gara aangoo erga dhufeen booda maali jedheetu kan inni fudhate Urabi Pashaan nama biyya isaa jaallatu goota biyyaati yookaan national hero dha jedhanii lafa kaan jaallataa biyyaa goota biyyaati jedhanii eenyu yaadachuu jalqabanii Urabi Pasha yaadachuu jalqabanii. He also inspired political activity living in cyclone. Kanaafu inni immoo maali ta'e political activity cyclone keessatti gaggeeffamuun immoo baay'ee inspire kan ta'e jechuudha. The Mahadist movement in the Sudan kan jedhuun walitti deebina.